Namoota jechuudha tartiibni nasihaadhaaf dirqamnee waan jirruuf jecha inshaallah hojii guddaallee qabna waan ta'eef halkanii guyyaa keessatti qabna waan ta'eef kanaafuu haa xiqqollee taatu sa'a lamarraa jechuudha gara sa'a sadiitti jechuudha boodani lamarraa hanga sa'a sadii jechuudha. Lamarraa hanga sa'a sadiitti jalqabuudhaaf jechuudha murteeffannee jirra waan ta'eef warroota bakka adda addaa jirus jechuudha wantoota kanarratti jechuudha akkaataa qophooftanii jechuudha akka haala bal'inaan jechuudha keessa gadi bu'amee kana magaluu fi amantoota ifaa bilisan jechuudha keessa seenamee waan haasamuuf jecha ka qophaa'an jechuudha. Onlaayinaan warri bakka adda addaa jiru Zoom irratti jechuudha. Halkanirraa sa'a lamarraa eegaltanii hanga sa'a sadii akka isin hordofan jechuudha qoraatee fasanaa. Inshaallah. Saniif dhaamsi sheekaa kana halkanirraa sa'a lamarraa eegallee hanga sa'a sadii jidduutti waan akka tafsiiraatii fi kitaabotii toohidaatti illee ni barannaa jechuudha jira jechuudha shayini inshaallah beeksisa kanallee walii sheer godhaadha warri qaraatii sheekaa onlaayinaan qara'uu barbaadan borgolgalarraa takka jenneen eegallaa inshaallah dhiyaadhaa isin hin jenne jechuudha akkas sheekaa itti dhaamadha akkas sheekaa inshaallah bifa sanii jechuudha qophooftanii jechuudha eeggatuun dirqama isinirratti jiru jechuudha Zoom irratti jechuudha Zoom irratti liinkii yoo barbaadan isiniif ergamaa jechuudha kas inshaallah salaamtaa jira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh